Biyya namni meeqa akka baheen karatti hafeem biyya lubbuun namaa keessatti herreega dhabe Saawud Arabiyaa biyyoota Eejiyaa hedduu fi biyyoota Afrikaa keessattuu baha Afrikaa kumaatamaan lakkaa'aman hojiidhaaf gara biyya kanaatti godaanu. Garuu godaantonni kun biyyoon jiraachuullee kan hin qabnedha. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya. Nageenyi kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin haa ga'u jenna. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin waa'ee godaantota manneen hidhaa fi gaarreen Saawud Arabiyaa keessatti dararaa itti murtaa'ee yoom duuna jedhanii of eeggatan isiniif dhiyeessina. Muraad Yaaqoob jedhama. Saawud Arabiyaatti murtee du'aa irratti darbuun yaaddoo halkanii guyyaa yoom nu ajjeesuu jedhu keessa erga galanii tuttureera. Hiriyoonni isaa lama erga mana hidhaatii isaan biraa fudhatamanii ajjeefamanii booda qalbiin isaanii dabareen keenya hoyyoomi kan jedhuun guutameera. Maatii isaas rabbi qeensanii maal dhageenya jedhanii dhiphinna guddaa keessataniiru. Ilmi isaa yeroo biyyaa ka'u ji'a torbatti dhiisee kan biyyaa bahem yeroo ammaa kana 7 ta'eera. Abbaan koo yoom dhufa jedhee halkanii fi guyyaa akka gaafatu haati warraa Muraad dubbatteerti. Abbaan koo Saawud Arabiyaa jiranaaf jetteerta. Maaliif hin dhufu? Mana barumsaatti ijoolleen haati eebbaa hin qabdu jedhanii na gaafatu jedhanii guyyaa guyyaatti na rakkisu. Maaliif dhufee na hin dubbisu jedhee na gaafata jechuun haati warraa Muraad Dammee Abdurroo miira dhiphinnaatiin guutamtee dubbatti. Hojjadheen haadha warraa koo gargaaree daa'ima keenya guddifna jedhee gammoojjii fi galaana keessa qaxxaamuree biyya waraanaan deeggamte Yaman keessa darbuun Saawud Arabiyaa kan gale Muraad harka poolisii Saawud Arabiyaa yookaan shortaa jedhamuun bo'eem erga mana hidhaatti darbatamee amma waggaa 6ffaa darbeera. Muraad waliin namoonni murtiin du'aa irratti darbeem hiree isaanii wallaalanii mana hidhaa keessatti dhiphinna keessa kan jiran lammiileen Itoophiyaa qofti 40 ol kan ta'an jedhama. Maatiin tokkoon isaanii murtee kana dhagahanii gadda hamaa keessa kan jiran ta'uu himamaa jira. Kan haadha warraa fi ijoollee isaanii dhiisanii carraa hojii fahan ijoollee isaanii iyyaafannoo maatiin isaanii ammoo dhiphinna keessatti gataniiru. Kaan ammoo hojjadhee haadhaaf abbaa keenya gargaarra jedhanii manaa bahanii osoo manatti hin deebi'in osoo abjuun isaanii galmaan hin gahin waraqaan murtee du'aa irratti baasuun bira gahee jira. Haati warraa Muraad Dammeen ani yeroo wal fuune barattuun ture nama na gargaaru carraa biraa waan hin qabneef ergasuma barumsa xumuree hojii argadhee amma hojjechaa jira. Daa'ima kan koos guddisaa jira. Abbaa manaa kooti jechuun dubbatte. Garuu abbaa warraa kootti duuti murtaa'eera kan jedhu sammuu keessa waan jiruuf anis warri isaas rafuu dadhabneerra jechuun miiraan guutamtee dubbatti. Muraad waggaa 6 dura Yaman irraa Saawud Arabiyaa gale. Yaman keessatti reeffi lammiilee Itoophiyaa dubbatamaa jira. Kan waraanaan kan ajjeefaman yommuu ta'u isaan hafan beelaa fi dheebuun akkasumas dhukkubsachuun karaa irratti hafaniiru. Muraadii fi hiriyoonni isaa mallaqa itti arganna jedhanii qoricha baala sammuu namaa hadoochuu lammiilee Yaman irraa fuudhuun gara Saawud Arabiyaa osoo geessaa jiranii kan qabaman ta'uun dubbatameera. Baala sammuu namaa hadoochuu Saawud Arabiyaa keessatti qabatanii argamuun murtee du'aatiin kan nama adabsiisuudha malee murtee biraa hin qabu. Muraad hanga guyyaa qabamuutti naa bilbilee ture kan jettu Dammeen yeroo tokko achi buuteen isaa dhabamnaan iyyaafachuu jalqabne jetti. Sana booda akka mana hidhaa galan karaa nama biraatiin yeroo dhageenyetti boodarra inniyyuu nuuf bilbileera jechuun dubbatteerti. Mootummaan Saawud Arabiyaa hidhamtoonni kunneen ji'a 1 fi 2 booda maatii isaanii akka dubbisaniif haala mijeessuuf akka tures kaasaniiru. Bilbila qabachuun hin eeyyamamuuf garuu warri Saawudii ofumaa kaardii guutanii namni tokko maatii isaa keessaa nama 4 akka dubbisu ni eeyyamu. Warroota kana keessaa lammiileen Itoophiyaa 42 tahantu Saawud Arabiyaa keessatti murtee du'aa irratti murtaa'ee yoom nu ajjeesan jedhanii taa'anii eeggachaa jiru. Namoonni kunneen yeroo garagaraatti seeraan ala Saawud Arabiyaa kan galan yommuu ta'u yakka daddabarsa baala sammuu namaa hadoochuun himatamanii murteen du'aa irratti darbuu maatiin isaanis himaniiru. Muraad Yaaqoob waggaa 6 dura jireenya isaa fi maatii isaa jijjiiruuf yaade aarsaa barbaachisu kaffaluun Itoophiyaa bahee karaa Yamaniin Saawud Arabiyaa gale. Haati warraa isaa deessee hedduu kan hin jajjabaannee fi reefuu daa'ima ji'a 7 kan qabdudha. Lammiilee Yaman gara Saawud Arabiyaatti daldaaluun kan beekamanidha. Yaman akka gaheen lammiilee Yaman waliin hojjanna jechuun baala sammuu namaa hadoochuu itti kennanim akka fuudhee gara Saawud Arabiyaa galuu godhan jettee haati warraa isaa dubbatti. Muraad hiriyoota isaa waliin manaa bahee waliin baala sammuu namaa hadoochuu kana qabatanii walumaan harka qabamanis dubbatameera. Haati warraa isaa akka jettutti Muraad akka hashiish yookaan baala sammuu namaa hadoochuu gurguruun
balaa akkasii akka qabu osoo hin beekin akka itti seene himaniiru. Waanuma argadhe hojjedheen haadha warraa koo fi daa'ima koo akkasumas maatii kootis gargaara jechuun hojii kanatti galeem. Balaa akkasii qabaachuu homaa hin barreem. Carraa tokko kennamee fi dhiifama akka gaafatu qofa mootummaan Itoophiyaas akka isaan gargaaru achii dubbataa turaniiru. Dammeen dhiheenyaan maatiin namoota 45 waliin ta'uun magaalaa Finfinneetti ministeera dhimma alaa Itoophiyaa akka gidduu galuuf gaafataa turaniiru. Maatiin namoota 45 murtiin du'aa irratti darbe dhiphina keessa jiran barreeffamaa fi qaamaan mootummaa Itoophiyaa akka gidduu galuuf gaafachaa turaniiru. Imbaasii Saudi Arabiyaa Finfinnee jiruttis iyyachaa kan turan ta'uu yommuu himan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dhimmichi ni hordofnaa hin yaaddahinaa deebii jedhu akka kenneefis dubbataniiru. Imbaasiin Itoophiyaa Saudi Arabiyaa jirtu irras namni deemee isaan dubbisuuf yaale akka jiruufi hidhamtoonni garuu guyyaa sana nu ajjeesuuf waamaa jiran jechuun baqatanii manuma keessa cufatanii bahuu didan jennaan deebi'anii akka deeman odeeffannoo argataniiru. Lammiileen Itoophiyaa kumaatamaan lakkaa'aman seeraan ala Saudi Arabiyaa galuun hidhaman deeggarsa mootummaa Itoophiyaatiin biyyatti galanuu ni yaadatama. Waa'ee namoota 40 olii murtiin du'aa irratti darbee kana garuu hanga ammaatti gara mootummaa Itoophiyaatiinis wanti dubbatame hin jiru. Kun osoo kanaan jiru lammiileen Itoophiyaa Saudi Arabiyaatti duuti itti murtaa'em mootummaan lubbuu isaanii akka oolchuuf gaafii isaanii itti fufan. Godaantonni lammiilee Itoophiyaa kibba Saudi Arabiyaatti duuti itti murtaa'ee mana hidhaa Naajiraan keessatti argaman mootummaan gidduu isaanii seenee lubbuu isaanii akka oolchuuf gaafataniiru. Manni hidhaa sana keessatti hanga ammaatti lammiileen Itoophiyaa 2 humnoota Saudi Arabiyaatiin ajjeefamuu fi kanneen hafanis du'a isaanii eeggachaa jiraachuu himaniiru. Lammiileen Itoophiyaa duuti itti murtaa'e mana hidhaa keessatti argaman kunneenis gara 47 akka ta'anis himamaa jira. Yoom akka ajjeefamnu hin beeknu bubbulleen duuti nutti murtaa'edha. Har'a haa ta'uu boru haa ta'uu wanti beeknu hin jiru jechuun sodaa qaban dubbatu. Erga hidhamnee waggaa 5 fi isaa ol taaneerra jechuunis baqattoonni mana hidhaa keessa jiran kunneen yeroo garagaraatti kan kaasanidha. Du'aa fi jireenya jidduutti argamna. Erga ijoolleen sun ajjeefamanii booda rafnee bullee hin beeknu jechuun mootummaan dhimmicha akka nuuf dhagahu barbaanna jechuunis gara mootummaa Itoophiyaatti iyyataniiru. Lammiileen Itoophiyaa mana hidhichaatti duuti itti murtaa'e miirri mana hidhaa keessa jiru kan nama dhiphisuudha. Poolisiin waraqaa qabatee gara mana hidhaa yeroo dhufu hunda maqaa keenya waaman jechuun sodaanna jedhan. Galgalas ta'ee ganama yoo dhufan ni rifanna amma du'a eeggachaa jirra. Homaa gochuu hin dandeenyu du'uun keenya waan hin oolleedha jechuunis dubbataniiru. Hedduun isaanii kan duutitti murtaa'ee balleessaa malee waan ta'aniif mootummaan Itoophiyaa gidduu seenuudhaan mootummaa Saudii waliin dubbatee akka isaan baraarus yeroo garagaraatti ni kaafatu. Baqattoonni kunneenis gara maatii isaaniitti bilbiluudhaan mootummaan Itoophiyaa aangawoota mootummaa Saudii waliin akka dubbatuuf dhiibbaa akka taasisanis gaafii dhiheessaa turaniiru. Haala akkasiitiin adabbiin du'aa raawwachuun waan haaraa eegalame ta'uu isaa kan ibsan baqattoonni kunneen kanaan dura adabbii du'aa kan hojii irra oolfamu kanneen ajjeechaa namaatiin himataman qofa irratti ta'uu kaasaniiru. Saudi Arabiyaatti qoricha sammuu namaa hadoochuun wal qabatee ajjeechaan manneen hidhaatti raawwataman dabalaa dhufuun yaaddoo akka itti uume dhaabbileen mirga namootaaf falman keessaa tokko kan ta'e maarsariitii Cairo Institute for Human Rights Standard kan jedhu dubbateera. Dhaabbileen kunneenis mana hidhaa Saudii Taabuuk keessatti hidhamtoonni dhibbaan lakkaa'aman lubbuu isaanii balaa irra jiraachuu ibsee amajjii darbe irraa kaasee sirreeffamtoonni 8 du'uu himaniiru. Biyyattii guutuu keessatti namoonni 42 daddabarsa qoricha sammuu namaa hadoochuun wal qabatee adabbiin du'aa kan irratti raawwatame ta'us dhagahameera. Dhaabbileen mirga namaatiif falman ministeera dhimma biyya keessaa Saudi Arabiyaa wabeeffachuudhaan barreeffama maxxanseen ammaan kana namoonni qoricha sammuu namaa hadoochuun wal qabatee du'an adabamaa jiran lammiilee Itoophiyaa, lammiilee Masrii, Sooriyaa, Suudaan, Yemanii fi Naayijeeriyaa fa'aa of keessatti hammatu jechuun kaaseera. Saudi Arabiyaan namoota du'a itti murteessitee ifatti beeksisuu baattullee kan qoricha sammuu namaa hadoochuu ta'an waliin wal qabatee himannaan irratti baname kan dhibbaan lakkaa'aman lammiilee biyyoota garagaraa hidhaa keessatti kan argamanidha. Saudi Arabiyaan namoota qoricha sammuu namaa hadoochanii wal qabatee hidhaman irratti dhihaate du'aan akka adabduu bara 2020tti dhaabdee turte. Waggaa 2 dura ilmi mootii Saudi Arabiyaa Muhammad bin Salman adabbiin du'aa yakka ajjeechaa qofaadhaaf hojii irraa akka oolfamu labsamee ture. Haa ta'u malee baruma sana baatiiwwan muraasaan booda Saudiin osoo sababbii homaatuu hin kennin namoota qoricha sammuu namaa hadoochanii wal qabatee himataman adabbiin du'aa akka irratti raawwatamu taasisuu eegalte. Dhaabbileen mirga namoomaa akka barreessanitti amajjii darbe irraa kaasee adabbiin du'aa 72tti ol guddateera jedhan.
Saudi Arabiyaa keessatti biyyi boba'aan badhaatem lammiileen Itoophiyaa hedduun baqatanii jireenya isaanii jijjiiruuf biyyoota baha giddu galeessaa keessa qaxxaamuruun Saudi seenum. Haa ta'u malee mootummaan Saudi Arabiyaa yeroo garagaraatti hayyama jireenyaa fi hojii hin qaban jechuudhaan lammiilee Itoophiyaa hedduu haala baay'ee rakkisaa ta'ee fi manneen hidhaa tokko keessatti walitti ukkaamsee hidhaa tureera. Kanneen manneen hidhaa sana keessatti hidhamanii rakkoolee fayyaa garagaraatiif saaxilamanis hedduudha. Hidhamtoonni kunneenis nyaataa fi wal'aansa gahaa waan hin arganneef lubbuudhaan turuudhaaf haala baay'ee rakkisaa keessa jiraatu. Dhaabbileen keessa tursiifaman dhaabbilee sababbii haala namoonni walitti baay'ataniif tursiifamaniin alatti eegdotaan dararaa fi reebichi akka irratti raawwatamu dhaabbileen mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch gabaasaan yeroo hunda ni eeram. Kanaanis reebicha eegdota manneen hidhaatiin sibiila goommaadhaan haguugameen irratti raawwatameen baqattoonni du'anis lakkoofsaan hedduudha. Kana malees lammiileen Itoophiyaa biyya waraanaan raafamaa jirtu Yaman irraa gara Saudiitti ce'uudhaaf yaalan hedduun isaanii eegdota daangaa Saudiitiin ajjeefamanii dhaabbileen mirga namoomaaf falman dhaabbata Human Rights Watch wabeeffachuun waggaadhaa waggaatti ni gabaasu. Dhaabbileen mirga namoomaa kunneenis irra jireenyi isaanii lammiilee Itoophiyaa kan ta'an baqattoonni hedduun ajjeechaa jumlaa daangaa irratti isaan raawwate gabaasicha keessatti eeraniiru. Gabaasichi daangaa Saudii Yamaniin ittiin wal daangessan irratti poolisoonni fi loltoonni Saudii rasaasaa fi fanjii dabalatee haala suukanneessaa ta'een baqattoota kana akka ajjeesan beekameera. Gabaasni Human Rights kun dhugabaatii baqattoota hedduu qabaachuun alatti ajjeechaa jumlaa kunneen bakka itti raawwatametti suuraalee saatalaayitii irraa argatanii fi iddoowwan awwaalchaa hedduun kan hammate ture. Kana malees gabaasichi baqattoota namoota karaa seeraan alaatiin namoota daddabarsaniin dabalamanii gara daangaatti osoo hin geeffamin dura waa'ee giddugala turtii Moonaabih kan jedhaman Yaman keessatti argamuuf keessatti hidhaman kaaseera. Kunis ta'ee sana sababbiin qoricha sammuu namaa hadoochuu haa ta'u malee balleessaan isaanii tokkoo fi tokko baqattummaa qofaadha. Lammiileen kumaatamaan lakkaa'aman jireenya isaanii fi kan maatii isaanii fooyyessuuf jecha gammoojjii keessatti hafaniiru. Buqqaatii fi harcaatiin baqattummaa fi godaansi haa dhaabbatuun dhaamsa qophii keenyaati. Waan nu dhaggeeffataniif galatooma.